iyyanii gooftaa yaa ilma Daawit nu maari jedhanii yaa ilma Daawit nu maari jedhanii yaa ilma Daawit nu maari jedhan. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Mee Waaqayyo ganama kanatti dubbatanidha. Kidabala ganama kana Waaqayyo natti dubbatanidha. Gaaf tokko Yesuus Yaarikoodhaa baheetu deemuudhaa jiru. Egaa akkuma beekamu Yesuus biyya lafaa kanarraa dhufee warra dadhaban lafaa kaasuudhaaf warra dhukkubsatan fayyisuudhaaf cubbuu gidiraa jala nu baasuudhaaf biyya lafaatti ergameef. Gaafa kana gamasaa Yesuus iddoo tokko ta'ee raawwatu waanta ta'eef iddoo adda garaa deema nama fayyisa iddoo adda garaa deemee ergama isaa ba'a waan ta'eef Yaarikoodhaa bahee otuma deemu namicha karaarra taa'ee kadhatu tokko jaamaadha namichi kun ijaan hin argu namicha kanatti dhufu. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo ganama kana gara keessanii dhufaameen jira. Gaaffii keessan deebisuudhaaf hidhaa keessanii kudhaaf ilmi Waaqayyo ganama kana gara keessanii dhufa. Egaa namichi kun iji isaa jaamaadha bakka bakkatti socho'u gara itti deemu qabu. Namicha kana nama firri gateera jarreen kun nama lamadha. Karaa bukkee taa'anii kadhatu. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Mata dureen ganama kana akkas jedha itti caalchisanii isiibba nama. Yesuus bara baraan gooftaadha. Fala waan hin qabneef kan namicha kana namni gateera firri dhiiseera waan ta'eef karaa kana bukkee taa'a waan godhu waan hin qabneef. Gaaf tokko garuu Yesuus Yaarikoodhaa bahee waan dhufu waan dhaga'eef itti caalchiseeyye. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Warri jabeessitanii iyyitan kun barabaratti ceetaniirtu hammas jabeessitanii iyyitu jabeessitanii kadhattu yoo ta'e Waaqayyo bara itti alutti si ceesisa. Mee Waaqayyo bara itti alutti na dabarsa jedha. Egaa namni dhiiseera firiirraa godheera waan ta'eef namicha kana achi ta'aniiti kadhatu achi ta'anii boo waanta ta'eef Yesuus akka carraa achiin darbuudhaaf deema. Waaqayyo dandeeffatee ganama kana karaa mana keetii haa darbu. Hidhaa kee hiikuudhaaf gaaffii kee deebisuudhaaf ilmi Waaqayyo rakkina keessa si baasuudhaaf ganama kana gara mana keessanii haa dhufu. Jarreen kana lamaanii namni gate otoo namni hin ganne ta'e otoo firri hin koorre ta'e achi hin taa'antu. Akiimiin dadhabeera waa yaalanii hin dadhabne kan namni kana irratti hin bahu. Egaa yaalanii dadhabanii egaa firii dadhabee jarreen kun karaa gubbaa irratti ba'a. Waan godhan waan hin qabneef karaa gubbaa ta'anii gara. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo bara kanaa nurra hin dabarsaami. Bara teenyee boo bara qaqqaru Waaqayyo nurra hin dabarsa. Kanaaf jarreen kun hin boo'u nama baay'eetu achiin darbaa ture akka namni baay'een achiin darbuus hin beeku. Garuu guyyaa keessa guyyaan tokko dhufee jarreen kanaaf. Guyyaan sin ifaa dhufu. Guyyaan itti rakkina keessan irraa fattaa sin ifaa dhufu. Warri itti jaalchistanii ta'u Waaqayyo balbala wayii sin eebbana. Calciree sin biraan darbu Waaqayyo ebba wayiitti sin baasa. Egaa jarreen kun hin boo'u turanii Yesuus achiin darbaa dhageenyaan jarree wayii gaafatan. Eenyudha inni har'aa sin darbu kun jedhanii gaafatan. Lakkaa jarree suni Yesuus akka ija isaanii banuu hin beeku. Yesuus rakkina keessaa akka baasu hin beeku. Nama baay'eetu achiin darba ture. Igarmaal. Nama baay'eetu achiin darba ture. Nama baay'eetu achiin deema ture. Garuu deemsi Yesuus achiin deemu sun adda itti ta'e. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Ergaa kiyya bira ga'uuf fana. Namoota baay'eetu achiin gabaabaa, namoota baay'eetu achiin darba, namoota baay'eetu achiin deema. Garuu faanni lamaffaan Yesuus garagara. Gaafa kana gaafa Yesuus dhaqeetti dhiyaatu gaafa Yesuus achiin darbuudha deemu itti hiyyan. Yesuus ija namaa qaban waan beekaniif. Yesuus gaafi namaa galeertu waan beekaniif. Yaa ilma Daawit nu maari jedhanii. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Dhugaa Waaqayyo warri Waaqayyotti iyyitan Waaqayyo sin gargaara. Gargaaree gara gaariitti sin baasa. Itti caalchisanii tuulli Yesuus duuka deeman suni jarreen kana dhoowwuu barbaadan akka inni itti iyyin. Meelaana hojii namaa. Sila duuka deemu waanta ta'eef yaa barsiisaa kana dhuuf rakkina kana keessaa ba'u jedhu moo namicha rakkatee jiru dhaqanii achitti gadi qabu. Bakka namni jiru rakkinni jira jechaadha. Yaaduma duuba deemu. Sila kadhataniifi maaloo rakkina kana keessaa ba'anittoo duuka buutota Yesuusini dhaqanii rakkataa karaarraa kaatanii maaloo fayyisanii itti fidanii nagarra. Duuka deemu garaa laafaniifi maaloo yaa barsiisa kana dhufaayisi manjaa irraa maaliif akka ta'e immoo. Otuma irraa dhoowwanu garuu Waaqayyo gara jara sanii dhaqe. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Iyya isaanii
waaqayyo gana magariya kana geessi barabat dangeessitoota baay'ee jira baqa waan sin beeku qabda akka Yesuus waliin agarre akka eebbateetiin baale dangeessitoota baay'ee jira jarreen kun Yesuus duuba deemu amala Yesuus dhaalaa jiru beeba namni nama gaarii bira oolu waan magaarii ta'a garuu namoonni kun Yesuus duuba deemu waan ta'eef irraa dha'uu qaban ture akka kadhatuuf taasisu garuu namitti gadi qabu nama guddaatti dhibbattaati waan jedhaniin natti fakkaata Yesuus isaan biratti nama guddaa nama jabaa ta'e waan mul'ateef nama akkanaatti dhibbachuu si barbaadu caal jedhanii gadi qabu Yesuus garuu akkasumatti gara laafessa hiyyi jara gara laafessa booti jara gara laafessa siifan gara dhayyi kee waaqayyo gara siifaa laafessa haleluuyaa gara laafisseetu hin laafata otoo akka jara sanii dhibbina darbature garuu hin laafatee waaqayyo ganama gara boocha kee dhagee siifaa laafata Yesuus bara baraan gooftaan nama baay'ee bira dabarsaa turan jarri sun Luqaas boqonnaa 18:35 keessa dhaqanii yoo ilaaltanis namicha jaamaa karaarra taa'ee kadhatu tokko irraan oomu caal jechisii duraa gadi qaban garuu immoo gooftaan Yesuus jala saniin kaasaa fidaadhaan bakka warra irraa dha'oo saniin kaasaa fidaan fayyisaa jedhan galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u kanaaf iyyi nama tokko tokko garaa waaqayyoo irraas boochi nama tokko tokko garaa waaqayyoo irraas boochi nama tokko tokko rakkina keessa nama baasa wanti lafa kanatti naagalee maal abeettu jarri sun otoo itti iyyuu baatanii cal jedhanii adeerku jedhanii jiraatanii hin fayyaddu garuu waan gara waaqayyootti iyyanii waan waaqayyoon kadhatanii waan waaqayyootti iyyanii rakkina isaanii keessaa ba'an warri galgalas ganamas fuula waaqayyo barbaadda ani ergaa silii qaba hin gatamtan karaa irratti naftan waaqayyo yeroo eegee isaatii eegee lafaase kaasa Yesuus jiraata kaza gara taala Yesuus achiin darbuu deema namichi jarri lamaan gaafa inni achiin darbuu dhaqanii itti caalchisanii itti hiyyan namoota baay'eetu achiin darba maaliif hin hiyyan Yesuus rakkina keessa akka nama baasu waan beekaniif Yesuus bara baraan gooftaan nama arginetti hin boo'in ilma waaqayyooti boo'in ilmi waaqayyo rakkina keessa naa galabbata akkasitti naa galabaqaan akkasitti nama nadhas namni namatti hiyya beektaa namni namatti boo'u ati abbaatti boosu beek abbaatti hiitu beek yoo jilbiifatteef yoo deemtus yoo kaatusi abbaa kadhattu beek jara achiin darbaa turan sanitti iyyaniiru jar maqaama san baradhaa laalaa warra achiin gabaaboo karaa guddaa irra ta'u basaawee jarri kun dhaqaniitu achitti isaanitti iyyaniiru maaloo jedhaniini nu fayyisi jedhaniini yoo kadhatanillee birrii kadhatu malee jara karaa isa irra darbanii kadhatan birrii waan ittiin bulan kadhatu garuu ilma daawwitiin maal jedhaniin beektu nu maari jedhanii agartuu keenya nu bareedan galanni guddaan Yesuus isaatu gaafa gara keessan guutuu gara waaqayyootti dhiyaatanii waaqayyo gara waaqayyo rakkina keessan keessa poteessin baasa haleluuyaa nama baay'ee birrii gatee waaqayyo rakkina keessa kaasera argeera galanni guddaan Yesuus isaatu warri birrii singate warri hiriyaa singate warri goddanyaa singate dhaamsi galama gara sii qabu gara ilma waaqayyootti keessaa si kaasa nama galataa si godha ol kaasee si dhaaba haleluuyaa warra gara isaatti iyyanii waaqayyo warra gara isaatti iyyanii maal godhaaf tokko ija isaanii bana jarreen lakkaa iji isaanii lamaan cufaadha kaadura karaa gubbaa ta'u iji lamaan hin argu iji namaa argu malee garatti deeman hin jiru iji keenya garree taanaan waan taate argitu hin jiru luki keessi dhukkubee harki keessi dhukkubee ija keetiin arguu sii wayi otoo iji isaanii argee jarreen sun waa hin hojjetatu ture iji isaanii lamaan hin argu waan ta'eef karaarra taa'u waaqayyo gaafa achiin darbu immoo itti goree ija isaanii bane lakkaa rakkinni jara sanii waan nyaatan nabanii miti lakki waanuma ittiin jiraannu waanuma ji'a tokko achitti isin nu kenne dhaniin Yesuus hin jenne ija keenya nu banedhani rakkinni isaanii jarra jira jecha rakkinni isaanii karaa gubbaarratti hambisee jira hija jecha rakkina kee keessa dhiphina kee keessa ilma waaqayyo kana magana dhabeessi naa kaasu rakkina mataa keessa isin beeka waan itti mataa sinaan waan itti mataa sin situ beeka waaqayyo tiyyan gara waaqayyo tibo waaqayyo qabee keessa si kaasa waaqayyo rakkina kee keessa si naasa inni lammaffaan warra gara isaatti iyyan Yesuus maal godha garaa laafaaf galgala ganama fuula isaa gaafa laalatu waaqayyo garaa siila gara isaatti gaafa hiitu waaqayyo garaa siila gara isaatti gaafa riyaatu waaqayyo garaa siila lakkaa otoo akka jara saniitiin waaqayyo jara sadarkaan hin qabu ture
akka tuunni duuba deema akka duuka buutanii duuka deemanii hidhaadhoo wassanii Yesuus jara sadarkaan hin tuqu ture. Gara namaatiin iyyiin gara Waaqayyootti Waaqayyo garaa si laafa. Haleluuyaa. Meesino Waaqayyo garaa naa laafateera. Itti dabalaa Waaqayyo garaa naa laafateera. Obboleetti gara jabeessi jira garuu Waaqayyo gara jabeessa miti. Obboleetti gara jabeetti hin jirti garuu Waaqayyo gara jabeessa miti. Yoo gadi buute si wajjin gadi bu'a. Yoo ol baate si wajjin ol ba'a. Waaqayyo ganama gara garaa siif haa laafu. Lakkaa garaa laafee bakka jira. Akka irraa dhoowwan isa argeera waanta ta'eef dhaabbatee laala rakkina jarri keessa jiran sana. Dhaabbatee laaleefiitu garaa laafee kaasaa gara koo fidaadheen jabeen sana. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Warra gara isaatti yankaa Waaqayyo qabee lafaa kaasa. Warra gara isaatti yankaa Waaqayyo ija isaanii banaaf. Meesti warri galgalas gara isaatti nan eeyyattan. Nan kadhadha jiruu kiyya irrattis jireenya kiyya irrattis warriyyattan. Waaqayyo gadi bu'ee jireenya kee jiruu kee siif haa hojjetu. Hojii mana kee jireenya kee Waaqayyooti siif haa darbu. Haleluuyaa. Namni baay'isee guyyaa jimaata gara nu osoo dhalootii sootee guyyaa sanbataa dhufu. Guyyaan masriitti sagantaan jiru. Garuu ergaa sii qaban warri galgalas galanas manatti haa ta'u. Hiddoon intaltis haa ta'u gara Waaqayyootti hiitan gammana. Bara eega guyyaa eega malee Waaqayyo eebba keetti si baasa. Eegaa jarri gura kara kataritti jiran bakka sanitti. Akka xiqqaa guddaan bakka sanitti karaa sana gubbaarratti ilaalanitti hin nyaanne. Waaqayyo yeroo eegee sa'aatii eegee daqiiqa eegee achii kaasa. Waaqayyo sa'aatii 8 sii dhufa yoo jedhe daqiiqa wayii gubbaa jiru. Torbaa walakkaatti siin dhufu. Torba daqiiqa 45tti siin dhufu. Torba 10 siin dhufu. Jabaadhu guyyaa Waaqayyo galma isaatti yaa fuula isaatti bu'a. Waaqayyo yeroo isaatti dhufee rakkina keessaa si kaasa. Haleluuyaa. Gatteen deemi nyaamsaan sii qaba. Waaqayyo na yaadatu dideette Waaqayyo na mul'atu dideette iyya kee akkan kuti boo'icha kee akkan kuti turee dhifuudha Waaqayyo. Waaqayyo guyyaa tokko gatii iyya keetii sii deebisa. Inni sadaffaan Waaqayyo warra akkamii kaasaan jedhu warra rakkinaan rakkatan warra rakkina keessatti hafan warra dhiphina keessatti hafan warra yaaddoo keessatti hafan Waaqayyo ija isaanii dhaga'ee qabee keessa kaasa. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Egaa gajarreen kun lamaan hin rakkatanii hin boo'anii waan godhan waan namanii Waaqayyo rakkina isaanii keessa qabee kaasa. Luqaas boqonnaa 18:35 dubbisameeraati. Luqaas 18:35. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Mee gara Waaqayyootti nan iyya warri jettan. Galgalas galanas waa'ee mana koo waa'ee biyya koo gara Waaqayyootti nan iyya warri jettan. Waaqayyo iyya keessan dhaga'eera. Waaqayyo boo'icha keessan dhaga'eera. Waaqayyo watwaanna keessan dhaga'eera. Nu dubbisaaraati. Yesuus Yerikootti yommuu dhiyaate ilaa dhaggeeffadhaa. Yesuus Yerikootti yommuu dhiyaate namichi jaamaan tokko karaa dura taa'ee hin kadhatatu. Ilaa namichi jaamaan karaa gubbaa taa'ee hin kadhatatu. Ijaan qabu namichi kun. Sagalee namoota danuu karicha irratti dhageenyaanis sagalee namoota danuu karicha irratti dhagee. Maal akka ta'e warra darbuutti jiran gaafate. Maal akka ta'e warra darbuutti jiran gaafate. Warra achiin darbuutti jiran jechaadha. Isaan immoo Yesuus nama Naazirii sanatu asiin darbaa jira jedhanii. Warra achiin darbuudhaan deemaa jiran sun immoo Yesuus nama Naaziriitu asiin darba jedhanii. Kanaaf inni iyyee Yesuus ilma Daawit namaari jedhe. Ilaa dhaggeeffadhaa. Itti iyyee namichi jaamaan sun namichi karaa gubbaa taa'ee kadhatu sun maal jedheen beektu? Yesuus ilma Daawit namaari jedheen malee Yesuus ilma Daawit edana waan ani ittiin bulu qabu jenne. Namni keenya maal barbaadu beektu? Edana waan ani ittiin bulu hin qabu. Kanatti Waaqayyo sinirraa fagaate. Kanatti Waaqayyo namarraa fagaate. Garuu lakkinni namicha sanii kadhaa san keessa ba'uudhaan waan ta'eef of danda'ee hojjechuuf waan ta'eef ilma Daawit namaari jedhee gara isaatti yeeshi. Warri fuula dura adeeman immoo caluma jechisiisuudhaaf isa ifatan. Kunaa jira dubbiin. Warri Yesuus duuka deeman namicha jaamaa gara Yesuusitti iyyuu maal godhan beektu? Caal jedheen maal yoo ka'e amma rakkina kana keessa namichi kun. Akka ati hin dabarre wanti xiyyeeffatee seequ jiretti akka ati eebbifam wanti xiyyeeffatee seequ jiretti ana siifan kana. Ani naaf yaa'inaaf malee Waaqayyo iyya kee dhaga'ee. Qabee rakkina kee keessa si kaasa. Qabee yaaddoo kee keessa si baasa. Lakkaa laala kan waan isaan godhan jarri kun dhiisi haa kaawwatu. Otoo ollaan kee laala otoo birri kee laala Waaqayyo mana kee seenee si haa eebbisu. Iyya kee dhaga'ee Waaqayyo seena kee haa jijjiiru. Fira koo biraan dabarre
dhugaa waaqayyo otoo akka jara saniitti bira darbeetti otoo akka jara saniitti ittiin godhu isheetti dhufuufa. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee ilaa jarris gadi qabdi ittuma caalchisee iyyee ilma Daawit nama arii jedhe. Ilma Daawit ilaa jarri irraa dhawwatiin akka Yesuusitti ni jin ittiin dubbatiin jedhu garuu inni maal godhe rakkina isaa keessa ba'uudhaaf waan ta'eef itti caalchiseetti. Gammada warri gara waaqayyooti caalchiftanii bitan dhugaa waaqayyo hin keessarreessu waaqayyo yeroo isaatti qabee isin kaasa. Haleluuyaa. Otuma jarri gadi qabanii otuma jarri afaan qabanii otuma jarri himatanii itti caalchisee gara waaqayyootti gara namaatti waaqayyo immoo jarritti hirma keessa sagalee dhagaye. Haleluuyaa. Jaruma deemutu saniin immoo kaasaa fi gaa'eleen Yesuus mara baraan gooftaan isinii mankaran otuma nyaachuun laaltu otuma budaan laaltu waaqayyo waan haara mana keetti si hojjeta. Waaqayyo waan haara mana keetti si hojjeta. Haleluuyaa. Inaatu hin jettu tanaan hin guddatu jechaadha. Silaa garaa laafanii qabanii kaasanii gara Yesuus geessutu otoo jarri itti cuucaanii dheewwanii qabafaan keessoo jedhanii Yesuus iyya jaraa dhageera. Waaqayyo iyya keessiif haa dhagahu. Amma waaqayyo iyya keessiif hin dhageenyetti maal gochuu dandeessa? Jarri namichi kana yoo ta'e jarratiin qabafaan kee jedhu Yesuus immoo qabafaan kee ittiin dubbatiin jedhu waaqayyo iyya namitti hin dhaga ittuma caalchisee hiite namitti otuma afaan qabanii otuma dhiitanii ittuma caalchisee otuma rakkinni jiru otuma beelli jiru otuma dheebuun jiru gara waaqayyooti. Waaqayyo gadi bu'ee dhimma keessa hojjeta. Haleluuyaa. Tuma fufaan dubbisaa laati. Yeroo sanatti Yesuus dhaabatee ilaa kan inni dhaabatee yeroo nima sanitti otoo jarri dhoowwaa jiranii otoo jarri ittiin dubbatiin jiranii himmi waaqayyo inni dhaabatee farqa keessa ol kaasa. Waaqayyo mana keetiif maatii keetiif jireenya keetiif haa dhaabatu. Hiyya kee dhagee boo'icha kee dhagee waaqayyo galgala galata baratiif haa dhaabatu. Mee galateeffadha harka keessa walitti buusaa. Otuma jarri irraa dhoowwanii iyya namicha dhagee dhaabatee barana hin baatu hin dabartu ati dabartee kunulas geesse hinceetu jedhu eessa geesse kunulas geesse ergaa sii qaba amma jabee si kadhatu inni waaqayyo isa caalutti si baasa inni waaqayyo isa caalutti si ceesisa. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Waaqayyo nama baay'eedhaaf riqicha nu ta'a. Mee waaqayyo riqicha naa ta'a jedha. Jabeessa waaqayyo riqicha naa ta'a jedha. Sagalee kanatti dhaga'ama waaqayyo nama baay'eedhaaf riqicha hin ta'a. Haleluuyaa. Bara hamtuu keessatti si danda'e bara yaattuu keessatti si danda'e as ga'ee si hin gaatu. Jabeessi gara isaatti waaqayyo riqicha ta'ee si ceesisa. Haleluuyaa. Otoo akka hojii jara kanaatti namni gochitti namni seeta. Waaqayyotu gara jarreen kana ta'e malee waaqayyotu gara nama kana ta'e malee otoo akka gadi qabanni jachitti namni seeta. Asidaan keessu baay'eedhaan du'a kee eegu baay'eedha. Akka waaqayyo waliin agarreen godhu baay'ee. Garuu waaqayyo akkana siin jedhe. Sii jiraayidha. Dhimma keenya bara hojjeta. Otuma sirraa dhaga'oon otuma sirraa naangeessanii otuma hin jabantu siin jedhan dabarsee si agarsiisa. Galateeffadhaa ilillee guddaadha waaqayyo. Ittuma waan dubbisaa meeraati. Namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidaniif abboome. Kunoo ka dubbiin gaggaragaree. Jarri achitti gadi qabuu dhatte Yesuus kaasaa fidaadhe. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Iyyi kee teessoo isaarra sii kaasa waaqayyo. Hiyyatti fuula isaatti hidhu boo'ichatti boosu guyyaa eegee daqiiqa eegee ilma waaqayyo teessoo isaarra sii kaasa. Haleluuyaa. Kaasaa fidaadhe. Eessatti gadi dhoomitu haa fayyadu. Warra gadi dhoomitu taniin jedha. Namicha jaamaa ijaa hin agarre qaama fidaa gara koo. Anfayyeesu isaa dhoomu mola abdaa birriitti hin baasan. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Cuma caalchisaa na dubbisaame. Namichis gara isaatti hin dhiyaatee kunoo dubbiin gaggaraagareera namicha achitti dhiituu danda'u. Afaan qobuudhaan akka hin dubban. Yookiin immoo qarqii wayiitiin huukaan danda'u ittiin dubbatiin jedhanii garuu warra maachitti gadi qabeessantu immoo qabee Yesuus bira geesse. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Siniifan kadhadha. Warruma hin duutii kee eegan warruma hin battii kee eegan fuulduratti waaqayyo alaabaa kee ol kaasa. Haleluuyaa. Fayyina guutuusi fayyisee mana kee eebbisee jireenya kee eebbisee waaqayyo irraa hambisee si jiraachisa. Yoo waaqayyo irraa hambisee na jiraachiseera. Tunamala waaqayyo irraa hambisee na jiraachiseera. Gara waaqayyootti waaqayyo irraa hambisee si jiraachisa.
galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Tumaan nufuufaa raaji. Yesuus immoo maal akkansi godhu barbaadda jedhe. Yesuus immoo namicha jaamaa sanii maal akkasii godhu barbaadda jedhe. Namittiin tarii aduu keessa turte beelofteerti dheebotteerti. Wayin birrii wayinaa keenya akka jettuun wayin immoo asumatti mana naa ijaarii wayin rakkinuma kana keessa uba'uun barbaadu. Mana wayinaa kennidhaan jedhe maal akkasii godhu barbaada. Amma warri gara Waaqayyootti hiitan. Galgala ganama gara Waaqayyootti warri boosan Waaqayyo maal akkasii godhu barbaada. Inni kan deeme kana qaxxaamuru barbaada. Inni kan daldaalee buufachuu barbaada. Inni kan baratee milkaa'uu barbaada. Siifan kadhadha waanuma kanatti irratti Waaqayyo siifaa taasisa. Waanuma yaadni kee irra jiru, waanuma qalbiin kee irra jiru Waaqayyo siifaa taasisa. Kaza namichi rakkinni isaa maadaree ija isaati. Isheetti bufaan odobbisaa. Kana irratti inni agartuu ko akka naa deebiftu. Bakka uumaan barbaadu, birrii sin barbaadu, wanta kittiin barbaadu agartuu ko bicha naa deebisi. Haleluya. Waaqayyo si jala bade si fadeebisu. Eebba si jala bade si fadeebisu. Eebba si jala bade si fadeebisu. Agartuu godha deemte namni agartuu qabu deemee yaantu jettamu. Namni agartuu qabu golaana kuteete. Namni agartuu qabu waan gaarii arge. Agartuu godha deemte Waaqayyo agartuu godha si fadeebisu. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Yesuus immoo amantiin kee si fayyiseera. Amantiin kee si fayyiseera. Agartuun kee si ifaa deebuuttiin jedhe. Agartuun kee si ifaa deebuuttiin jedhe. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Meelillee guddaa Waaqayyoon galateeffadha. Ameen. 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 Isa bukkee kee qabee Waaqayyo dhimma mana kee xumureera jedhe. Tidabala Waaqayyo dhimma mana kee xumureera jedhe. Warri gara Waaqayyootti hiitan Waaqayyo dhimma keessan xumureera. Haleluuyaa. Mee Waaqayyo dhimma koo xumureera jedhatu. Itti darbee si hojjeta ilmi Waaqayyo. Itti darbee si xumura ilmi Waaqayyo. Rakkinni yoo jiraate dhibee yoo jiraate jabaa dhugaa isaati ilmi Waaqayyo guyyaadhaatti sirraa konkolaachisa. Yeroo eegee guyyaa eegee tulooga namicha jaamaachi kaasee dhibee sarara konkolaachise warra achitti gadi qaban sanis immoo fuuldurumatti fayyiseecha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Diinni goomaan natti baay'atan jedhina maamarra kan jedhina isaan magichuu ta'a gara Waaqayyootti iyya. Waaqayyo guyyaa tokko luqqifachiisee keessa si baasa. Haleluuyaa. Inaaltuun qabdan taanaan hin guddattan. Inaaltuun qabdan taanaan hin guddattan. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Akkasitti namicha jaamaa kana rakkina keessaa fuudhee baasee jechaadha. Meestii rakkina gogeessa na baasa warri jettan. Rakkina bara dheeraa, hibboo bara dheeraa keessaa Waaqayyo si naa baasa. Yaaddoo bara dheeraa keessaa Waaqayyo si naa baasa. Hiyya nama dhaga'ee Waaqayyo nama jala callisu. Ati akka ta'utti moosa taanaan Waaqayyo iyya kee dhaga'ee kennisiif bu'a. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Lakkaa jarri guyyoo calchiranii karaa san gubbaa ta'anii. Iyyi jara sanii Yesuus dhaabee iyyi kee har'a maal sii dhaabaa jira. Obboleessan obboleetti sii dhaabaa jira. Maal si hojjechaa kadhataan kee har'a. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Akkana sinin jedha Waaqayyo itti caalchisaa iyyaa. Isa kaleessaa caal, isa leengataa caal, isa baroota darbanii caal, ani immoo ba'aa keessa sirriirraan ani immoo ba'aa keessa sirriirraan konkolaachisa. Waaqayyo yaa warra akkamii dhagaa? Iyya warra fira hin qabne, iyya warra ollaa gaarii hin qabne, iyya warra goddanyaa gaarii hin qabne, Waaqayyo yaa warra akkanaa dhagaa. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Garanaan siniituus yoo ta'e Waaqayyumatti. Waan nyaattus hin qabne yoo ta'e Waaqayyumatti. Dhibee si rakkisa yoo ta'e Waaqayyumatti. Waaqayyo guyyaa isaatti sirraa galateeffata. Haleluuyaa. Egaa Waaqayyoon jaalatu iyyuu warra firan qaba. Warra makiinaa qaba, warra goddanyaa gaarii qaba Waaqayyo iddoo lamatti hin kennu. Warra waan nyaatan hin qabne, warra dhibeedhaan rakkatan, warra karaa gubbaatti hafan, qabee lafa kaasuun Yesuus ifa malasaa. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Waaqayyo qabee lafaa sinaa kaasu. Waaqayyo qabee lafaa sinaa kaasu. Meen iyya guddaa Waaqayyoon galateeffadha. Inni lammaffaa Waaqayyo yaa warra akkamii dhagaa? Iyya warra kophaa ta'anii. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Iyya warra kophaa ta'anii, iyya warra obboleessa qabne, iyya warra obboleetti hin qabne, iyya warra fira gaarii qabne, Waaqayyo iyya isaanii hin dhagaa. Iyya isaanii dhaga'ee rakkina keessaa baasa. Meerka keessa ol kaasaa Waaqayyo iyya koo hin dhagaa jira. Itti dabalaa Waaqayyo iyya koo hin dhagaa jira.
Waaqayyo yakka nagee rakkina keessa yaadagachiisa. Hiyyuma keessas yaadaas. Rakkina keessas yaadaas. Mee harka keessa kan siiman kadhadha. Waaqayyo rakkina keessa yaadachiise nama galataa si haa godhu. Rakkina keessa si baasee nama hiyyee si haa godhu. Akka rakkateetti hin du'in. Akka rakkateetti nafi. Waaqayyo nama galataa si haa taasisu. Akka duraan ta'u malee akka rakkatanitti nafame. Inkaanati. Aleluuya. Yesuus duuka deeman. Waaqayyo rakkina keessa si baasee nama galataa si godha. Galgalas ganamas dhaamtu suni qabu yeroo kana keessatti eebdaa suni qabu gara waaqayyotti yaaduma kan keessa yoo teessa. Waaqayyo ni bara hamtuu gargaarsi hin danda'e bara isa kaanitti immoo sin hin dadhabu waan ta'eef. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Inni sadaffaan iyya warra rakkatanii dhagaa waaqayyo. Iyya warra manni isaanii rakkatanii warri firri isaanii rakkatanii warri kunoo hin agartu turtan warri asitti yeroo dhufanii dhugaa baatii ba'anii asitti dhufee naa kadhatanii tinanii waaqayyo naa kadhatanii waaqayyo iyya koo dhaga'ee nama galatama taasise. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Otoo hin qonne otoo hin konforre nyaachuun hin jiru. Gara waaqayyootti ni jedhu taanaan eebba isa gaariitti ba'uun hin jiru. Waaqayyo ni kadhatu taanaan hin eebbifamtu. Waaqayyo ni kadhatu taanaan rakkina keessaan baatu. Waaqayyo ni kadhatu taanaan diimtee harri hin qaxxaamurtu. Waaqayyo ni kadhatu taanaan dhibee kee keessaa hin baatu. Akka fayyitu yoo barbaadde akka diimtee karaa qaxxaamurtu nama galataa akka taatu yoo barbaadde galgalas ganamas gara waaqayyootti. Namni waan biyya lafaatti fuudhee waan ta'e namni waan aduu lagadiitti fuudhee waan ta'e waan taphaqee badu kanaaf hin ishiina banaan nama hina nyaata badu nama hina jedhanii tiree gooftaa Yesuus. Kanaaf gara waaqayyootti yoo hiitanii maaf ture tayyabbiin kutatina namichi kun waggaa dheeraatu ta'uu danda'a waggaa dheeraa karaarra ta'uu danda'a garuu obsitee yoo jette waaqayyo waan mana kee jijjiirreef hin jiru. Obsitee waaqayyo yoo kadhatte waaqayyo waan seena kee jijjiirreef hin jiru. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Namni dhibeen irra jiraate guyyaa tokko charchii kana dhufee kadhatamee fi fayyine talanii hin gala alaachii akkas miti. Obsitee amma guyyaa waaqayyootti kadhannaadha. Beeloftuun dheebottuun sitti maluu sitti toluuti obsitee waaqayyo immoo yeroo isaatti qabee keessaa si baasa. Yeroo isaatti nama galataa si godha. Mee harka keessa yookaan waaqayyo rakkina godhee nagachiisa jira. Waaqayyo rakkina godhee nagachiisa jira. Rakkina mana kee hiyyuma mana kee waaqayyo si haa nagachiisu. Hiyyuma mana kee waaqayyo si haa nagachiisu. Ilillee guddaa waaqayyoon galateeffadha.